Ashamaa harka fuunee ordoftootaa fi kabajamtoota fu'aadshee jalatti argamtan nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin biraa ga'u jecha egaa harka fuunee akkam jirtu rahmadaanii yookaan immoo soomni akkam jechuun barbaada ordoftoota amantaa muslimaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu jechuun barbaada. Egaa ordoftoota amantaa biraallee akkam ooltanii nageenyi badhaadhaa jecha gaabona marfuar keessanii akkuma beekamu kanneen bashannansiisoo ta'anii fi kanneen haala miidhagoo ta'an qabannee jechuudha duraaf duuba isaa eegnee kan isin biraan gahaa jiru komeediiwwan haalaan diraamaawwan yookaan immoo barumsa adda addaa illee waan dabarsu tokko tokko isiniif dabarsaa akka jirru ni yaadatama jechuudha. Egaa itti aansuudhaan egaa gara fuulduraatti immoo diraamaawwan haalaan ergaa jabduu qabanullee baay'ee barreeffannee harkaa qabna yoo jiraanne inshaallah isiniif gadhiifna jechuudha. Egaa ulfaadhaa galatoomaa jenna maal jechuu barbaanne yeroo nuti haalaan waan akkana aartii keenya jechuudha guddifachuuf afaan keenyaan yeroo dalagnu isin immoo jajjabinni isin nu jabeessaa jirtanu haalaan miidhagoodha jechuudha. Osoo tokko taanee osoo wal jaallannee osoo wal inaafuu baannee eenyutu nu caalee namni nu caalus immoo hin jiru. Kanaafuu sana dhiifneetuyyuu komeediiwwan haalaan miidhaganii jechuudha bashannansiisoo kan nama kofalchiisan jechuudha. Amma argaa jirtu namoota biraa jechuudha yookaan immoo kan saba keenya hin taane jechuudha baay'ee jechuudha haalaan kan nama miidhagaawaa kan ta'anii jechuudha. Teekniikii isa wanti hundi isaa guuta beetu jechuudha kan haalaan nama hawwatu jechuudha. Kanaafuu nuti immoo jara caallee argamu dirqama. Nuti amma kaayyoon keenya komeediiwwan haalaan miidhagoo ta'an bashannansiisoo ta'an kun namni keenya yookaan immoo lammiin keenya dhaqee kan nama kan alagaa maaliif daawwata? Nuti dalagnee hin agarsiifnu hin dandeenya dandeettii qabna. Sababa sanafummaa qabna. Sanafummaa jechuun kun immoo yaani dadhabbina sammuu jechuudha. Waa tokko hin danda'amu jettee of amansiisuu rakkoodha. Egaa hin danda'amu jechuun wallaaluma amma chaayinaaliin ani dalagaa jiru kuni anaaf akka hojii kootiiti. Isinitti garuu yaani uuma tapha wayii fakkaachuu hin danda'a jechuudha. Waan qallaalii wayii fakkaachuu danda'a jechuudha. Egaa viidiyoo tokko dalaguudhaaf sa'aatii 4-5 jedha jechuudha kan irra taa'ee hojjedhu jechuudha. Viidiyoo komeedii tokko itti gadhiisuuf jechuudha. Maaliif caallee argamuuf hojjetaa jirra malee nuti caallee argamuu dirqama. Caallee isin argamna ni caallas. Eenyu gadi miti jechuudha. Kanaafuu aartiin keenya ni mo'ata jechuudha. Ni moona jechuudha. Yoo isin nu jabeessitan egaa maanni seera qaba. Amma fakkeenyaa fi komeediiwwan adda addaa namni hojjechuun qallaaliidha. Xiqqoodha rakkoon qabu. Akkanatti teessee hojjechuu dandeessa garuu ta'u malee ideetiin isaa baay'ee ulfaata jechuudha. Ideetii jechuun haalaan miidhagoo kan taasisan jechuudha. Ideetii waan sirriitti baruudha waa'ee ideetii jechuudha. Egaa barumsa ideetingii kanas illee gara alamaati jechuudha kan inni irra taa'ee baradhe jechuudha. Maaliif anatu of beeka malee namni taa'ee ilaalu nama minaan daakuu namni taa'ee ilaalu taphatti fakkaata moo dalagatti fakkaata waan jedhamu jira. Kanaafuu sirriidha yeroo nuti akkana immoo isiniif hojjechuudhaaf yookaan immoo haalaan jechuudha. Kana booddee immoo waan haalaan kana caalanitti findee dhufuuf yoo rabbiin nu jiraachise. Kanaafuu egaa ulfaadhaa galatoomaa jedha obboleessi keessan egaa sheer gochuudhaan hammallee sabskraayibiin illee erga guutee tureera. Ulfaadhaa jechuun barbaada. Egaa hordoftoonni haaraa seentanullee Oromoon kamii keessanuyyuu jechuudha. Bakka kanarratti waa'ee siyaasaatiin waan adda addaatiin wal maxaa laatanii waan hin taane dubbattanu sammuu dadhabaa akkasitti fayyadamuu dhiisaati. Chaayinaaliin kun silaafis immoo siyaasarraa bilisa. Maaliif waadaan keenya waadaadha. Siyaasarraa bilisa. Taphaa fi aartii guddisuu qofa irratti kan hundaa'edha jechuudha. Kanneen bashannansiisoo kanneen jaalala qofa kan uummata Oromoo gidduutti uumu waan jaalala irratti hundaa'e qofa kan nuti dalagnu jechuudha. Malee yaa maalii asirratti yaa caamu jechuudha. Dhorkaadha jechuudha. Seera chaayinaala kanaati jechuudha.
tokkummaadhaan Oromoon kamii keetu iyyuu dhuftee seentee jechuudha. Share like gootee artii kee guddifachuun dirqama mataa keetii anaa miti jechuudha. Kanaafuu egaa subscribein erga guutee bubbulleerra waluma lolaatuma wal fixaatuma iyyuu tuma isinitti kaa'amu jechuudha. Guuttaniitu gara subscribe fagaanni egaa galatoomaa ol faadhaa jenna. Inni lammataan immoo ammas taanaan jechuudha. Hiriyoota keessaniif akka nuti jabaannuuf akka nuti hojjennuuf caallee immoo akka argamnuuf maal gochuu qabdu? Hiriyoota keessaniif akkuma kaleessa dheengadda ani isinitti himadheennaan asirratti viidiyoo irratti himennaan nama baay'eetu iyyuu share gootanii gara WhatsAppiitiin gara imootiin nama godhe hundammoo arguu nan danda'a jechuudha. Maaliif asirratti na agarsiisa nama share godhu waan ta'eef jechuudha. Yeroo gara WhatsAppiitiin share godhame gara WhatsAppiitiin share godhameera akka ta'edha kan na hubachiisu jechuudha. Egaa ulfaadhaa galatoomaa kun jajjabina jabaadhaa jechuun keessunuyyuu gahaadha nuuf. Garuu immoo numatu wal guddisa. Numatu waliif jira jechuudha. Wanti hundinuu hinuma hafalaal. Wanti hundinuu hinuma darbalaal. Ndagatina warri waan siyaasaatiif waan adda addaatiif jettanii wal balaaleffatanu wanti waan akkana adda addaa yaaddan sun kun hundinuu darbee wal yeella'uuf teenya jechuudha. Kun wal nyaachuun duruu nu fayyadne har'a nu fayyada jettanii yaaddu wallaaluma. Waan akkasitti hin amannu nuti. Oromummaa qulqulluutti amanna nuti. Abbaa fedhes deeggaree abbaa fedhes jaalladhu abbaa fedhetti seerumii abbaa fedhes jaalladhu. Nayi maariin qofas jaalladhu yoo barbaaddes hin danda'ama rakkoollee hin qabu. Dimookiraasiitti amanna nuti jechuudha. Kanaaf nuti ilmaan dimookiraasiiti. Amma nuti faranjoota kana wajjin wal tawaadaaddaruu keessa jirra malee nuti gaddeebinee sababa ati nayi maariin deeggartaati abdusee deeggartaa waan akkasii gaddeebinee biyyoo haa laaqnu hin qabnu jechuudha. Faranjii wajjin tawaadaaddaraa jirra jechuudha nuti yeroo ammaa. Ka faranjii gaanu why jedha jechuudha. Why I love you tu yoo didde tu. Amma nuti faranjii wajjin jechuudha wal dorgommii faranjii wajjin keessa jirra malee yeroon kun yeroo itti wal nyaataniifis miti yeroo itti wal xiqqeessanis miti jechuudha. Barri kunis bara dhumaati wanti isin beekuu qabdan jaarraan kun jaarraa dhumaati. Hamma dandeessee obboleessa kee tokko jaalladhu. Dhugaa rabbiin sitti hima jechuudha. Hamma dandeessee obboleettii kee tokko jaalladhu. Jaalala yeroon jedhu jaalala isa kaanii miti. Jaalala obbolumaa jira. Namni zimmeetti amma fakkeenya ani kun jechuudha. Zimmareetuma takkaa nama jibbuun qabu maal jettu? Jibbaa hin qabu jechuudha. Jibbaa isa keessoo isa sukkaneessaa akka keessanii kana hin qabu dhugaa rabbiin isiitti maal. Qabu nama kamiifuu. Oromoo kamiyyuu miidhama isaa takkaa itti gammadee isin beeku na beektus jechuudha. Gammadu namatti. Natti garuu namni gammadu homaa rakkoon qabu. Kanaafuu amma jiraattee jiruun duniyaa gabaabduudha. Sobduudha. Amma dhaa qofa algaa ciifnee asii lafa maal goone fooqii arabaa yaamne kan alagaas yaamne keenyas yaamnus waa tokko tigalli keenya tigalli harree afaan majaatii akka jedhamu egaa guyyaan duraan beekamu kunoo numa wajjin taphataatuma gadi bahee makiinaan sanama fuudhu kanan beektanii jechuudha. Kanaaf amma dandeessee gaariidhuma dabarsii ilma namaatiif gaariidhuma hawwi guddinuma hawwi khayr inshaallah. Gaa khayrii ramadaana kana keessaallee gaa hundi keessan egaa akka fudhattanii anaan argattan barbaada jechuudha. Maaliif khayrii ramadaana kana keessa qallaalii miti jechuudha. Baay'ee ixifiidha jechuudha. Ixif waa tokko yoo saddaqatte rabbiin waa guddaatti jedhan kan inni qabu. Inshaallah nama waa tokko godhatee khayrii ramadaana kana guurratu rabbiin haa godhu. Ta'uu qofaanii miti kennuu qofaan osoo hin taane niyyaan illee ni gaha jechuudha. Niyyaanuu ilma namaatiif ni gaha. Amma hiyyeessa akka koo kanaaf jechuudha. Hiyyeessa akka kiyyaa kanaaf rakkoo maalii qabamee amma yoo niyyadhe ayyatu rakkataa kana ta'e otoo faxartiifadhe jechuun oolu. Alhamdulillah keessoon kee qulqulluu ta'ee niyyannaan wallaahi khayrii guddaadha jechuudha ijoollee koo. Kanaafuu qabaatanii kennitaniif osoo qabdan immoo waakkatina dhugaa rabbiin isitti maal namni osoo qabu waakkatu yoomuus naman ta'u rabbiin biraallee aara galfiin argatu jechuudha. Kanneen birriitti amanan fayyadu jiru. Maa yoo saddaqatti maal qaba yaakii akiraakii boriin barbaaddu saborii caala sadhaarra jechuudha. Kanaafuu amma fakkeenyaaf dhukkubsattee jechuudha. Amma dalagaa dhumaati dalagataa jirtu kanarraa jechuudha. Yookiin rabbiin aafiyaa kee qabee mee maal goota? Siifuun kadhatama jechuudha. Si isa birrii 200 malafaa qabu. Fixxee jechuudha dhukkubsattee aafiyaa rabbi. Kanaafuu rabbiin aafiyaa keessan isin fuudhii ijoollee koo. Rabbiin fayyaa isin haa taasisu. Hamma ta'e wama gaarii yaada wama gaarii waliif yaada
sharrii qofa xaxina baay'een namaa tokko sharrii taphataa jechuudha. Taa'eetuma moora jechuudha. Namatti moora jechuudha. Kun immoo moortuu jedhamti jechuudha. Rabbitti isin moorti isin namatti moortuu jechuudha. Kanaafuu egaa obboon Imaar Fuwaadis immoo akka tokko nama guddaa fakkaatanii dhufaniiru. Areenni illee akka tokko asiin jarjaje baay'eera. Ahaa waa jirtii kottaa. Ndeenno bannaa taate. Egaa dulloomaattis natti fakkaata ijoollee koo tuma isiniin taphadhu. Tuma isinii wal fixuu asirraa jechuudha. Egaa dulloomaan jira isin duraa kunoo jaartii sadillee utuu hin fuudhiin egaa dulloomuun kun bicuudhatti dhagaamte malee ana sammuu koo bicuu bakka natti hin toltu. Ma jaartii sadii jechuun egaa maal jaartii sadii jechuun koo ni'imaadha. Sunnaadha. Amantaa musliimaatti jechuudha. Arfan tokko kaala fuudhanii isii tokko achi kaanii yaa salaam aleek furdaa lamaa fi qalloo lama jiru qalamu. Jannanni kana jaalee jira. Garuu mataa nama raafti. Nama maraachiti. Tokkooyyuu nama maraachiti. Maal lama guunnaa immoo ittuu mataan lama fuuchuun maraatummaa sadi fuuchuun gowwummaa ilmoo tokko jedhamee tokko fuunaan eda duute lameeffannaan duukaa buute sadeeffannaan bawaa buute. Kanaafuu of qusachuun gaariidha. Janna jechaaf jenne malee sadi fuuchuurra tokkoon akka dhibbaatu jirti jechuudha. Tokkoon akka dhibbaa sana warreen dhiiraa jechuudha. Rabbi isiniif haa kennu. Kana faan tuuttoo kan sarbaa tuuttoo jechuudha. Rabbi isiniif haa kennu. Tokkicha andi baqqaa jechuudha. Egaa kan sammuu gaarii qabdu, kan yaada gaarii qabdu, kan sabrii qabdu. Yeroo baay'ee bultiin namaa kan hiikamuun sababa aariirraan waa xiqqoo balleessuudha. Dhiirri immoo waa tokko itti bannaan lamuu keessaa hin badu. Dubartiin garuu yaani xiqqoo sammuun jira waan taateefiyyuu waan ta'e balleessu booda garuu hin gaabbu jechuudha. Wanta akkanaa bultii namaa diiga waan ta'eef waan akkanaarraa isin habaraaru jedha obboon Imaar Fuwaad. Egaa meeshaa marranii kaa arfan tokko mee anattis yeroo kana addunyaatti ijoollee koo dulloomaan jira anis gurbaadhuma tokko ilma tokko lafa isin hin kaa'inii gaadee dulloomuun kun isin taatu. Akkasii gaa. Egaa ni gaa mee hundi keessan iyyuu ulfaadhaa galatoomaan jedha dhiiraa fi shamarran jechuudha. Gara akka beekamu Feesbuukiin obboon Imaar Fuwaad adabbiirra jira guyyaa sadiif jechuudha. Allahu akbar maaluma salphanne. Kun akka itti nutti qabbanaa'een naannoo jechuudha taa'aa jirra jechuudha. Jaldeessa gurraacha tokko gadhiiseen naan jechuudha kan na adabe waan ajaa'ibaati jaldeessa gurraacha kan taa'u tokko kunoo suuraa isaa asirra isinii kaa meedhaala jaldeessuma kanaaf jedheetu guyyaa sadii na adabe jechuudha. Ajaa'ibno migarmino kanaafu haa ta'u kun haa ta'u gaa guyyaa sadiif hin jiraanna kunooti Feesbuukiin keenya kun immoo asirra jira abbaan aadii Feesbuuka kiyya jala hin jirre egaan hordoftootni asirratti na hordoftan jechuudha. Hundi keessanuyyuu aadii kiyya jala aadii obboon Imaar Fuwaad isiniif deebisa. Nooruu jedha jechuudha. Jara kaan dhaqeetan kutunturaabaa jalaa yaaseetan isin seensisa waan ta'eef koomentii jalatti maqaa Feesbuukii keessanii naaf barreessaa. Kanu yookaan immoo kunoo Feesbuuka koo asirra jira Imaar Fuwaad isa jedhu kana hundi keessanuu deemaatii aadii na gaafadhaa. Maaliinan adda isin baafachuu barbaada yookaan messenjeriidhaan qubee sadi yookiin lama naaf barreessaati gara sanaan aadii akka YouTube irraa dhageessanii dhuftanii waan hubadheef achiin aadii isiniif deebisuu hin danda'a jechuudha. Maaliif maatii koo as jirtanu achittis maatii kooti jechuudha. Wanti an haaraa gadhiisu achirratti waan laxxafamuuf achirraallee ni argattu jechuudha. Kanaafuu maatii kiyya waan taataniif manni kiyya mana keessa waan ta'eef natti madda. Kutunturaabaa doofaa duffaa baay'eetu jiraachaa jechuudha. Kan expired ta'e jechuudha. Expired taa qaddachu jedhan ayyaasa isinin seenaa. Nooruu jedha obboon Imaar Fuwaad gaa kunoo asirratti WhatsAppiin illee kunooti yoo barbaaddan ergaa yoo qabaattan asirratti xaqqibachuu dandeessu. Inni sadaffaanii share dubbittiidhaan gadda gootan sana nyaataataniitu jechuudha. Dubbittiidhaan gadda iimoodhaan nama 10 nama 20 share gootan sana baay'ee isin galateeffadha jechuudha. Isi WhatsAppiidhaan gootan sanas hiriyoota keessaniif hiriyoota baay'ee qabdu amma WhatsAppii keerraa iimoo keerraa messenjera keerraa share nama 10 al tokko itti jechuudha waan jabaatu miti jechuudha. Akkanaan waliin nu gahaa jenna ulfaadhaa isin jaallanna obboon Imaar Fuwaad isin kabajata jechuudha. Gara fuulduraatti yoo jiraanne waa baay'ee fiduuf deemna yaa ijoollee. Egaa kunoo kanuma
Komedii keenya guutuu argachuudhaaf tokko warri haaraa dhuftanii subscribe godhachuu hin dagatinaa. Maaliif wanti ho'aan akka dhufee isin bira jedhuuf jechuudha. Amma kunoo asirratti akka haala kanaan share godhaa. Haala kanaan jechuudha. Kunoo gara imootti godhamuu danda'a. Viidiyoo xiqqoo asirra isiniif kaa'a. Achirra macarashaa irratti dhumarra isiniif kaa'eera viidiyootti jechuudha. Akkaataa itti share godhamu jechuudha. Komediiwwan adda addaas akka argattan kunoo viidiyoo jalatti isiniif kaa'eera. Ulfaadhaa. Horaa bulaa. Bye bye.